Jesus nama aku mati Dina pula kigan mata kegane Dan lupa kuno galata kemate Galata kemate Kuno galata kegalata Kuno galata kegalata Kuno galata segalata Kuno galata kegalata Kuno galata kegalata Kuno galata kegalata Kuno galata segalata kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii kiilooleedha. Sagantaan kiiloolee yeroo isaaf guyyaa isaa eeggatee isin biraan gahaa jira. Egaan akkuma beekamu wantoota adda addaa barumsoota adda addaa yookiin iddoo garaagaraa deemuudhaan sagantaa isinii dhiyeessuudhaan beekama. Sagantaan kuni har'a immoo sagantaa addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Sagantaan kunis konsertii haqa hin haqamne irratti argamuudhaan haala akkamiirra akka inni jiru sagantaa akkamiirra akka isaan jiran daawwachuuf carraa argadheera. Isinis immoo bakka jirtan teessanii iddoo jirtan teessanii sagantaa kana akkasiin wajjin hirmaattanii barbaada. Sagantaan kiiloolee jalqabaa amma dhumaatti isin barsiisuuf isinii wajjin waaqayyoon waaqessuuf sagantaa isaa qopheeffatee dhufe waan ta'eef jalqabaa amma dhumaatti na waliin turaan isiniin jedha. Eebbifamaa. Ragaa nuftanii sagantaan kun sagantaa kiilooleedha. Sagantaan kiiloolee immoo akkas faarfannaa irratti faarfattoota irratti naanna'ee waan hojjetudha. Kanaaf isin immoo har'a sagantaan kun akkam akka inni ture sagantaa akkamii akka inni tureef ergaa qabdan akkasiin dabarsanii barbaada. Sagantaan har'aa kun akkam ture? Sagantaan kun sagantaa addaa ture. Maaliif tokko Kiristoostu irratti lallabame. Lammaffaa Kiristoostu faarfatame. Warra jiran ijoolleen kun baay'ee isaanii namoota Kiristoosiin faarsanidha. Innaa ani እንደውም sagantaan kun abaarsa biyya kanaarraa lola manu keessa jiru sabi keenya rakkina inni keessa jiru kana nurraa cabsadee yaada. Maaliif waaqeffannaa keessaa gaafa Kiristoos irratti waaqeffamu hidhaan namarraa hin ciccita. Kun bara Phaawulos waanta ta'edha. Kanaaf ani baay'een gammade sagantichatti. Okay, kallattii maanii faarfannaan afaan Oromoo amma jiru haala kamirra jira jettanii yaaddu? Guddachaa jira moo ergaa keessan gama kanaan akka naa ibsitanii barbaada? Kan sirrii bu'an yeroo dheeraadha kanan tajaajila. Yeroon jalqaba tajaajila jalqabe namni baay'ee faarfannaa afaan Oromeeffaan dhaggeeffatu. Baay'ee gadi bu'aadha. Jechi isaan gargaaramanis. Booddeenaa kaasee keessumaa bara 87 ol 90 akka biyya keenyaatti kaasee faarfannaan Oromeeffaa baay'ee guddataa jira. Namoota guguddaa ka'ee jira. Ergaa ciccimaadha qabu. Dhuguma yoo sitti mee baay'ee natti tola. Amma yeroo baay'ee nan dhaggeeffadhan. Lachuu waan nan argeef jechuudha. Amaariffas waan nan dhaggeeffadhuuf afaan adda addaa waan nan dhaga'u waan hin danda'uuf Oromeeffa kontekstii isaanii ilaalamma baay'ee cimaadha. Baay'ee gaariidha. Haala gaariirra jira dhugaa. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Kallattii maan obboleessa keenya qajeelaa faarfataa qajeelaa fi ergaa akkamii qabdu yaada akkamii qabdu? Qajeelaan akkuma kaasaa qajeelaan suuta dubbataa, suuta jiraataa, suuta faarfataa, qajeelummaa jaallataa, qajeelummaa dheebotaa hattuu miti beektaa. Galgaa'ee waa waliin dhooftu miti. Anamatu na galgaa'een kun jireenya isaa hin beekne nuuf wal dhaabbadhu madarakii isaan bukkee dhaabbadee tajaajiluun kooyyuu waan isa ulfeessuuf maaliif Kiristoosiin faarsa du'a isaa du'aa ka'uu isaa deebi'ee dhufuu isaa Kiristoosiin faarsa. Kanaaf qajeelummaa guddaa eebba guddaa sikkeetii guddaa isaaf nan hawwaa fiixaan boomsa guddaa isaaf nan hawwaa nan kadhadhaa. Garuu bakka kanaan si ga'een jedhaan nan gammada. Maaliif namoota amma kana yeroo kana waamee kaasee faarfachiisuun isaayyuu kun waan guddaadha. Kuni ayyaana guddaadha maan kun. Ayyaanni Waaqayyo waaqeffatan ayyaana kana hundumaarra hin caala. Kanaaf Waaqayyo qajeelaa sababa godheetti gargaarameera. Maqaan koo Haagee Gammachiisin jedhama. Waldaa amantoota afaan Oromoo Gullallee irraan dhufe. Okay, baga nagaan dhufte jecha sagantaan kun sagantaa kiilooleedha. Waan sagantaa kiiloolee irratti na dhiyaatteef ulfaadhu siin jedha. Miti.
Okay, sagantaarra eebba haqa hin naqamne konsertii kana irratti wal argine. Mee sagantaan irraa kun akkam ture? Maal sitti fakkaata ture? Sitti toleera? Mee yaada kee akkatti na ibsitu barbaada? Konsertiin haqa hin naqamne እንግዲህ akkuma argaa jirru baay'ee namatti tola. እና faarfataa qajeelaas baay'een jaalladha dhugaasaa dubbachuuf እና konsertichis namatti tola ture baay'ee haala bareedaadhaan deemaa jira. Okay, keeroo jechaa turtanii keeroon keessan baay'ee bareeda ture argeera. Kallattii mammee gaaffii wayiinsi gaafadha. Haalli faarfannaan afaan Oromoo irra jiru yookiin muuziqaan afaan Oromoo irra jiru maal fakkaatame akka yaada keetti? Faarfannaa afaan Oromoo dhugaa dubbachuuf haala dur turerraa amma isteeppii guddaadhaan dabalee jira. Haala gaariirra jiras. Oromoon immoo akkas tolii birmatee gaafa olii ga'ee hojii gurguddaa hojjetus ilaaluun namatti tola. Akkuma faarfattootaanis akkuma kanatti olii birmadhaa hojii gurguddaa sanirraa eegnaan jira. Baay'ee galatoomii jecha. Mee faarfataa qajeelaaf yaada akkamii qabdaa? Ergaa akkamii qabdaa? Jaalala kee ergaa kee asumarraan ibsiif. Faarfannaan inni nama gadhiisee jiru amma tokko dhaggeeffadheera saban keeroo hojjechaa tureeftiin baay'ee namatti tola kana caalaa irraa eegnaa naa qanuman jenna sodaa waaqayyoo keessa akka inni jiraatuun isa gorsaa kanumaan akka inni itti fufu. Faarfattoota afaan Oromoo warra ammaafis warra duriifis ergaa akkamii qabdaa? Jaalala isaaniif qabdaa asumarraan akka ibsituuf hin barbaadu. Faarfattoota Oromoo hunduma isaaniiyyuu baay'ee na birsheetii isaan godhaa baay'ee isaan jaalladha. Amma immoo haala adda addaa haala ammayyaa faarfannoota isaan hojjechaa jiran hundumtuu baay'ee namatti tola. Akkuma kanaan akka isaan tufanii waan guddaa sirraan eega kana caalaatti akka isaan hojjetanii akkuma kana immoo waaqayyoon sodaachuu akka mootti qabamanii jiraachuu keessatti akka isaan guddataniif isaan jajjabeessa. Thank you. Sagantaa kana irratti hirmaachuu kootiif guddaa gammadeera. Waaqayyoofis galanna ta'u. Wanti sagantaa kana irraa hubadhe waan baay'ee namatti toludha. Ijoolleen keenya hagam akka wal bira dhaabbatan bareera. Kanaaf immoo waaqayyoon baay'een galateeffadha. Kanaaf baay'ee isinitti toleera jechuudha. Mee kana wajjin wal qabsiisuuf gaaffii wayiin sin gaafadha. Mee faarfannaan afaan Oromoo amma yeroo kana jiru haala akkamiirra jira? Adeemsa akkamiirra jira? Mee akka gama keessanitti yaada akkamii qabdu faarfannaa afaan Oromoof mee muuziqaa afaan Oromoofis? Faarfannaan Oromoo baay'een isaa bareedaadha garuu tumsa hin qabu. Abbaan qabu. Ijoolleen kun tattaaffii isaaniitii fi waan harka isaa irraa qabaniin waa muraasaan hojjechaa jiru. Kanaaf qaamonni baay'een jiru. Abbaan qabeenyaa jira. Steekholderoonni warri ta'an jiru. Hundinuu tumsaniiti faarfannaa kana biraan dhaloota biraa bakka fagoo ga'uu danda'ama waan ta'eef faarfannaan afaan Oromoo as Finfinnee keessatti duwwaa yookaan Oromiyaa keessatti daangeffama miti. Hamma Afrikaatti deemuu ni danda'a kanan jedhuun qaba waan ta'eef kanaaf hundi keenya yoo bira dhaabbanne guddisnee daran cimsinee deemuu dandeenya ni jira. Baay'ee namatti tola. Mee har'a abbaan cidha kana yookiin abbaan konsertii kana obboleessa keenya faarfataa qajeelaadha. Mee faarfataa qajeelaaf ergaa akkamii qabdu? Yaada akkamii qabdu? Jaalala akkamii qabdu? Qajoo baay'ee naman kabaju riyaakoodha yeroo dheeraa wajjin turre baay'ee naman kabajuuf baay'ee naman jaalladhu kana caalaa ayyaanni gooftaa si wajjin ta'u as duwwaa miti hamman dararraafaatti deemiti wangeela kana saba hundumaa biraan ga'een jedhaani faarfannaa kana duwwaas miti ganaa adeemsadha kuni jalqabadha kana caalaa iyyuu ganaa deemee kan hojjetu nana mana waaqayyoos immoo isa gargaara. Horaa bulaa deebanaan jedha. Thank you garuu gidduutti faarfattoota afaan Oromoo amma jiraniifis dur jiraniifis ergaa akkamii qabdu? Asumarraan jaalala keessanis akka isin ibsitaniif hin barbaadu. Faarfattoonni ka durii illee jiru ka ammaallee jiru dhaamsan qabuu barbaadu hundi isaanii ituu wal tumsanii gaappii arguun jira. Ka durii walirraa fagaatanii jiranii ijoolleen amma ba'an jiran kuni walitti dhufanii ituu yuuniyeen wal duukaa akka waldaa wayii dhaabbatanii wal duukaa deemaniiti kana caalaa hojjechuu danda'u jabaadhaa jechuun hin barbaada kanumadha. Eebbifamaa ulfaadhaa. Thank you. Dasuu kotaka. Andeesaaleenyi Magarsaan jedhama. Hojiin koo muuziqeessaadha. Sonaan istuudiyoo keessaan hojjedha. Har'a konsertii yookiin eebba haqa hin naqamne albamii haqa hin naqamne irratti wal argine mee sagantaa kana hirmaachaa oolte akkam ture maaltu itti dhaga'ame gammachuu kee yaada kee akkatti na ibsituu barbaada. Sagantaan kun baay'ee gaariidha. Sagantaa kana keessatti wanti hubadhe namoonni hamma danda'an wal bukkee dhaabachuu isaaniiti. Akkasumas immoo sii jirra jedhanii aartii kanas haa ta'u waan hafuuraa kanas wal jajjabeessuudhaan yeroo isaan itti wal bukkee dhaabatanii argeera. Baay'ee natti toleera. Faarfattoonni keenya gurguddoon namoonni keenya gurguddoonis Proogiraamii isaanii kan biraa dhiisanii yeroo isaan itti dhufanii sagantaa obboleessa keenyaa hirmaatan baay'ee natti toleera jechuudha. Kanaaf gammaddeetta. Mee akka muuziqeessaa tokkotti faarfannaan afaan Oromoo yookiin muuziqaan afaan Oromoo hamma irra jiru haala akkamiirra jira? Akka yaada keetti haala akkamiirra jira? Maaltu itti dhaga'ama waa'ee faarfannaa afaan Oromoo, waa'ee muuziqaa afaan Oromoo yaada akkamii laatta?
Muuziqaan afaan Oromoo amma haala gaarii irra jira. Moor garuu kanarra waan hojjetamuu danda'udha jedhee yaada. Kanaaf immoo namoonni faarfattoota isa ta'u muuziqeessitoota bukkee yoo dhaabbatan akkasumas sappoortii wal godhan moor kanarra hojjetamuu danda'a jedhee yaada. Mee obboleessi keenya faarfataa qajeelaaf abbaa albamii kana yaada akkamii qabda, jaalala akkamii qabda, ergaa akkamii qabda? Akkuma beekamu qajoodha wajjin hojii hojjenneerra albeemii kana keessaas qooda godhadheera. Mucaa gaariidha, baay'een jaalladha. Nama waan hafuuraatti gatii kaffalaa jirudha. So kana caalas namoonni karaa har'a guyyaa eebbaa kana irratti hirmaannes karaa kan biraa sappoort akka isaan godhan abdiin qaba. Mee kana hojii wal qabsiisuudhaan faarfattoota afaan Oromoo amma jiran dur jiran walumatti qabaadhaan yaada akkamii qabdaa fi ergaa akkamii qabdaa fi jaalala akkamii qabdaaf? Faarfattoota keenya hunduma isaanii akka isaan jiranitti baay'een jaalladha. Moor warra durii kaasanii gatiitti kaffalaa dhufan har'as warroonni taalentii addaatiin ka'anii jiranii haala tun ilaalini haala gararraatti Yesuusin faarfachuu Yesuusin beeksisuu lallabu kanarratti irree mo'ichaa guddaadhaan akka isaan dhaabbatan ergaa isaaniif dabarsa. Eebbifamii galatoomi baay'ee. Thank you. Maqaa kee fi eessarraa akka dhufte akkatti natti himtuu barbaada jalqaba. Maqaan koo Caaltuu Haayiluu kan irraa dhufe asuma Finfinnee. Galatoomi. Mee har'a sagantaa haqa hin naqamne kan irratti wal argine. Sagantaan kun albamii haqa hin naqamne yookiin konsertiidha. Mee sagantaan kun akkam ture? Maaltu sitti tole? Yaada akkamii qabda? Baay'ee natti toleera. Baay'ee natti gammade. Sinis akkatti gammaddan abdiin qaba. Mee kana wajjin wal qabsiisuudhaan faarfannaan afaan Oromoo amma jiru haala akkamiirra jira? Guddina akkamiirra jira? Mee walumatti qabaadhaaf faarfannaa afaan Oromoof muuziqaa afaan Oromoof ergaati qabdu akkatti nu dhiyeessitu nutti himtuun barbaada. Faarfannaan afaan Oromoo amma yeroo ammaa kanatti haala bareedaarra jira. Haala baay'ee namatti tolu. Isa kana duraarra haala bareedaan an jira. Ammas akkuma kanatti haala bareedaan itti fufa jedheen abdiin qaba. Asumarraan faarfataa qajeelaaf ergaa akkamii qabdaa? Jaalala akkamii qabda? Faarfataa qajeelaa baay'een jaalladha. Akka obboleessaatti akka abbaatti nama na gorsee akka walee maal jedhee na guddiseedha. Baay'een jaalladhaani. Nama gaariidha. Nama waaqayyo nuuf kaaseedha. Ammas waaqayyo ayyaana kana dachaa irratti akka irraanfatu barbaada. Baay'ee namatti tola. Faarfattoota afaan Oromoo duriif ammaa hunda isaanii walitti qabuudhaan yaada akkamii qabdaa fi jaalala akkamii qabdaaf? Faarfattoota ammas warra duris baay'een jaalladha. Amma kan hin jedhamne baay'een isaan jaalladha. Ammas itti fufanii jedha. Jettaan jechuudha. Baay'ee galatoomii baay'ee kabajame. Thank you. Egaan baay'ee si beeknaa baay'ee si jaallanna iddoo guddaa si qabna. Amma garuu sagantaa yookiin konsertii eebbaa haqa hin naqamne irratti wal agarreerra. Mee konsertiin kun akkam ture? Haala akkamiirra ture? Gammachuu kee yaada kee akkatti nu ibsitu barbaada. Konsertichi konsertii bareedaadha. Konsertii irraa wanti adda isa godhu sagalee waaqayyoo lallabame. Sagalee waaqayyoo lallabame ergaa yerooti. Deebi'uu Yesuus Kiristoostu lallabamaa oole. Inni kun adda isa godha sagantaa kana. Baay'ee sagantaa bareedaadha. Nama hedduudha kan argame. Afurri waaqayyoo jira ture. Waan namatti toludha. Sitti toleera jechuudha. Mee asumarraa wal qabsiisee gaaffii si gaafachuun barbaada. Faarfannaan afaan Oromoo ammarraa haala akkamiirra jira? Guddina akkamiirra jira? Akka yaada keetti akkatti nu ibsitu barbaanna.
Dhugaa dubbachuuf faarfannaan afaan Oromoo isa duriirraa baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Kana sana jechuun danda'u maaliif amma Waaqayyo namoota haaraadha kan inni kaasaa jiru. Humni Waaqayyo akkaataa addaatti mul'ataa jira. Ijoollee haaraatu ka'aa jira. Isa duriirraa amma akkaataa haaraatti geeddaramaa jira. Garuu rakkinni faarfannaan keenya ba'uu dadhabee fi mul'atni keenya ba'uu dadhabee fi namni wal bira dhaabbatu hin jiru. Haala jireenyaatti kan gadi buuse malee humna addaatiin kan ijoolleen keenya ka'aa jiran. Isa duriirra harka caalaadha jechuudha wanti akkaataatti Waaqayyo wanti amma jiru. Inni amma addadha. Okay, kanaafuu mee abbaan konsertii kanaa faarfataa qajeelaadha. Faarfataa qajeelaaf ergaa akkamii qabdaa? Jaalala akkamii qabdaaf? Qajoo baay'een jaalladha. Nama hubataadha. Ogeessadha. Umuriin isaa fi yaadni isaa tokko miti. Bilchaataadha. Baay'ee nama faarfattoota keessaa baay'ee nama jaalladhuudha. Nan jaalladha garaa koorraa. Baay'ee. Eeshi kana hojii wal qabsiisuudhaan faarfattoota afaan Oromoo warra durii warra ammaaf ergaa akkamii qabdaa? Jaalala akkamii qabda? Utuun hin dubbatin namni kana narraa beekadhee man yaada. Faarfattoota amma jiranis dur jiranis utuu warri duraa hin kaane ta'e warra ammaa hin ka'ani. Warra duree jechuun warra akka keenyaati. Ani jenne. Kanaaf warra duriirra dhaabataniitu warra ammaa ka'ani. Gatii ta'ee fi utuu isaan hin kaane ta'e dhuguma akka nama siin jedhe miti. Garuu Waaqayyo fulfinni guddaan haa ta'u. Warra amma ka'ees warri duriisi hin beekan jaalala addaati kan keessa koo jiru. Akkan jedhee si ibsuu hin qabu isa dhugaati. Akkaataa addaatti keessa koo jiru. Maaliif irraa barachaa dhufne nusi warra akka Baacaafaa kan Abbabeefaa kanarraa barataa dhufne. Warra amma jiran immoo nurraa barachuutti ka'anii kanaaf jaalala addaaf iddoo guddaan qabaaf. Kanaaf haalli isin hin qabin jedhaan keessumaa warra ammaatiin haalli isin hin qabin, haalli jireenyaa isin hin qabin, wanti naannoodhaa haasa'amu isin hin qabin. Namni Waaqayyo dabarsee ilaala, namni Waaqayyo dabarsee yaada. Har'a jireenyi gadi bu'aa yoo ta'e haalli wanti jiru hundumtuu mijataa miti yoo ta'e bor guyyaa haaraatu jira. Isa borii Kiristoosin ilaalaati adeemaa hin jedheetan ergaa dabarsa. Thank you, eebbifamii kabajami. Mee har'ammoo akka carraatee konsertii eebba haqa hin qabne irratti wal argineerra. Mee sagantaan kun akkam ture? Maaltu sitti tole? Yaada kee akka ibsitu barbaanna. Baay'ee sagantaa bareedaa ture, sagantaa gaarii ture. Dhugumaan argamuun Waaqayyo jira ture. Natti dhaga'ameera jechuudha argamuun Waaqayyo. Kanaaf immoo Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Okay, baay'ee sitti toleera jechuudha. Mee gaaffii wayii si gaafadha. Faarfannaan afaan Oromoo amma jiruuf haala akkamiirra jira? Adeemsa akkamiirra jira? Mee faarfannaan afaan Oromoo akka yaada keetti. Mee karaa kana yaada akka itti nulaattu barbaanna. Faarfannaan afaan Oromoo ammarra haala gaariirra jira jedhee yaada. Inni hafa garuu ammayyuu amma wanta hin taajjabe tokko jira. Albamiin faarfannaa gurguramaa jiru kun haala ga'aatiin haala dadhabina jiruun haala ga'aa ta'een gurguramaa hin jiru. Kana caalaa gurguramuu qaba jedhee yaada. Kana caalaa wangeela bukkee dhaabachuu qaba namni jedheen amana jechuudha. Okay, kanaaf mee obboleessa keenya qajeelaaf yookiin faarfataa qajeelaaf ergaa akkamii qabda? Yaada akkamii qabda? Jaalala akkamii qabda? Baay'ee itti eebbifameera faarsaa isaatti. Kanaan duras faarsaa isaa dhaga'ee beeka. Baay'ee wanta guddaadha. Ayyaana guddaatu sarara jira. Jabaadhuun isaan jedha. Kana caalaa immoo Waaqayyo isa duukaa jira waan ta'eef waan gurguddaan irraa eegaa jechuudha. Okay, kanuma wal qabsiisuudhaan faarfattoota afaan Oromoo warra durii warra ammaaf yaada akkamii qabda? Ergaa akkamii qabda? Jaalala akkamii qabda? Jaalala guddaan qabaa. Warra duriifis warra ammaafis jabaadhaa hojiin inni itti aanu isa caaludha jedheen amana. Okay, thank you. Eebbifamii galatoomi. Isinis eebbifamaa. Thank you. Again.
yaa seenaa koo ija kootiin argee ija kootiin argee fayyadamu sirra jiru jabaa guddaani gonkumaa seenaa irraa jireessi hoo simmitama gadi jedhee gooftaa koo silaa dabara koo furmaataaf samii irraa dhuftee namoota jireenya laattee dhiiga kee nu qulleessitee ati cubbuu hojjennee ati cubbuu hojjennee mi'aa kisirraa galgamne Yesuus atoo naalattee akka gooftaan jaalalaas argeera kan namaa bisa kan kenname ogummaa lubbuu keessa naaf laatte jaalalli keessa jira. Mee sagantaan kun akkam ture waan gammachuu akkamitti dhagahame haala akkamii keessa turtan? Akka hin qabne konsertii faarfataa qajeelaa gaafa faarfannaa isaa eebbisuudhaaf dhufu gammachuu guddaan natti dhagahameera. Innis maaliif tokko Oromoonni hedduun iddoo kanatti walitti qabamanii haqa isa ta'e Kiristoos Yesuusiin bifa walalootiin yookaan bifa faaruutiin faarfachuu isaaniitiif baay'ee gammadeen jira. Kanaafuu sitti toleera jechuudha. Mee kana wajjin wal qabsiisuudhaan faarfannaan afaan Oromoo amma yeroo kana haala akkamiirra jira adeemsa akkamiirra jira akka yaada keessanitti? Faarfannaan afaan Oromoo egaa madaalli isaa amma kennuudhaaf illee yoo yeroon isaas hin kennatu yookaan ulfaataas ta'e yeroo ammaa kana baay'een faarfannaan baay'een isaa Christ centered yoo ta'e iyyuu baay'een isaa immoo bifa Christ centered hin taaneen yeroo inni itti adeemaa jiru waan jiruuf kanneen kan biroon gara Christ centered wiirtuu isaanii Kiristoosiin gara godhataniitti akka isaan dhufaniifan dhaamsa koo dabarsu. Dhaamsi kee kana jechuudha. Mee kana wajjin wal qabsiisuun obboleessa keenya faarfataa qajeelaa fi ergaa akkamii qabdu yaada akkamii jaalala akkamii qabdu? Faarfataa qajeelaa baay'een jaalladhaa faarfannaa baay'ee babbareedaadhaaf Kiristoosiin faarsan baay'ee faarfataa akkasumas immoo faarfataa qofa osoo hin taane nama baay'ee hambildi ta'ee gadi jechuudhaan namoota simachuudhaan jaalala agarsiisuudhaan nama itti siqee fi nama wajjiniin jiraachuu nama beekuudha kanaaf baay'ee naman jaalladhudha. Okay, gidduutti paastariin raawwanne gaaffii tokkoon qaba. Faarfattoota warra duriifis warra ammaafis jaalala akkamii qabdu yaada akkamii qabdu ergaa akkamii qabdu walumatti? Faarfattoota warra duriifis warra ammaafis warra sichi kaa'aniifis jaalalli an qabu jaalala Kiristoos jaalala dhugaadha jaalala jiraatudha. Kanaaf baay'een isaan jaalladhaa darbanii nuufa baay'atanii nuufi baay'ee ba'anii haa mul'ataniin jaalala kooti yookaan immoo fedha kooti jechuudha. Maqaan koo Luba Gaaddisaa Xilaawuniin jedhama waldaa amantoota Oromoo Finfinnee maqaan Yesuus. Okay, wanta sagantaa kanarratti argamtaniif waan iddoo kanatti wal barreef waan wal arginiif baay'ee natti toleera galatooma. Baay'ee ulfaadhaa isiniin arguu kootti nan gammadaa hojii Waaqayyoo keessatti wal arguu keenyatti gammachuun koo guddaadhaanis. Okay, sagantaan kun sagantaa kiilooleera. Sagantaa kiilooleeratti waan tole jettanii naa hirmaattaniif eebbifamaan isiniin jira. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Okay, kanuma wajjin wal qabsiisuuf har'a sagantaa eebba konsertii haqa hin naqamne irratti wal agarre. Mee eebbi kun akkam ture akka maaltu isinitti dhagahame gammachuu akkamii isinitti dhagahame yaada keessan baruu barbaade? Baay'een gammade tokkoffaa Waaqayyo nu gidduutti argame dubbiin isaan argame ijoolloonni qeerroonni qabnu qarreen qabnu garaa guutuudhaan dhufanii sagantaa kanarratti waan hirmaataniif gammachuu guddaatu natti dhagahame haqa kanarratti argamuu koofanis gammachuun koo baay'ee guddaadha. Isinitti toleera jechuudha. Baay'ee humnaa ol. Okay, mee kanuma wal qabsiisuudhaan faarfannaan afaan Oromoo amma yeroo kana haala akkamiirra jira adeemsa akkamiirra jira akka yaada keessanitti maal isinitti dhagahama? Faarfannaan Oromoo amma yeroo kana baay'ee guddina guddaarra jira. An akka nu hubadhutti
miti. Garuu rakkinni jira jedhee yaadu namoota saappoorti isaan godhu namoota isaan bira dhaabatanii qaban. Keessumaa gaddan qabu namooti waaqayyo isaan eebbise namoonni keenya. Daldaltoonni Oromoo kuni ijoollee keenya kana bira dhaabachaa jiran. An kunaaf gadda kooti. Hojichi garuu baay'ee guddachaa jira yoo laalteettatee qabsoo Oromoo keessattis haa ta'u aartii kana keessattis haa ta'u afaan Oromoo guddisuu keessattis haa ta'u yoo laalte waan tan of keessatti qabu ergaa inni qabu dhaloota bira ga'uttis yoo ta'e afaan kana tursuu keessattis yoo ta'e hojii guddaa hojjechaa jira. Agaruu amma barbaadame namoonni keenya bira dhaabachaa jiranii kana xinnoonatti dhaga'ama warra gara ijoollee wayya ijoollee reefuu si'ana guddachaa jiran warra qeerroo qarree jennu kanu isaan toroo isaan konsertii akkasii qopheeffatan irratti hirmaatu yeroo baay'ee dhaqee amma eebba isaanii irratti nan argama gurguddaa nama keenyaa badaan arginu kanaaf kunnatti dhaga'ama ituu kana godhanii gammachuun koo baay'ee guddaadha. Okay, mee kanuma wal qabsiisuu fi obboleessi keenya faarfataa qajeelaa fi ergaa akkamii qabdu jaalala akkamii qabdu? Qajoo baay'een jaalladha rakkina keessatti ni sabee kaarra miti nama faarfannaa hojjechuu dhufee asitti fedha waggaa 5 taa'e CD isaa baafachuu dadhabe sababa rakkinaa irraan kan ka'e amma garuu waaqayyo sadarkaa kanaan isa ga'eera qajoo jabaadhu hojii guddaa bal'aatu si dura jira waan xinnoo kanatti hin quufiin jabaadhu gara fuuldura keetti adeemi isaanii jedha isinis eebbifamaa ulfaadha. Kanuma wal qabsiisuudhaan isa dhumaa faarfattoota afaan Oromoo warra duriis warra ammaas walitti qabuudhaan eebbisuu yookiin jaalala keessan yaada keessan waama qabdan hundumaadhaan akkasiin eebbistanii barbaadu. Baay'ee ulfaadha faarfattoonni afaan Oromoo warra ammaas warri kanaan duraas ituu isinumtiyyuu tokkummaa jabaa qabaattanii nama biraa kadhachuun iyyuu barbaachisu. Numtiyyuu ofii keenyaaf hojii kana wal hojjechiisuu dandeenya ture. Amma garuu rakkoo guddaa nuun qabnu maa inni tokkummaa jabaan qabdan adaraa dhaamsan isinii dhaamu karaa kana kottaa tokko ta'a wal ijaaraa. Namni ijaarame sabni ijaarame namni dhaabbata qabu tokko hundumaa sodaatamaadha. Wanti ijaaraman mootummaa birattis haa ta'u saba birattis haa ta'u fudhatama qaba sodaatamaadha waan ta'eef faarfattoonni afaan Oromoo ayyaana kana baattanii dibata kana baattanii hin faffaca'inaa ijaaramaa keessa kan jirtanis ala kan jirtanis walitti kottaa ijaaramaa yoo ijaaramne hin sodaachifna waan ta'eef kana biratti immoo isin bira dhaabannaa hawwii kooti kuni isin kabajnaa isin jaallannaa nu jiraadhaa ulfaadhaa isin abaaboo iddoo aarsaa keenya. konsertiin haqa hin haqamne baay'ee namatti tola dhugaa baay'ee garaan koo boqoteera sababni isaa tokko akka itti wanta faarfattoonni keenya hojjetan bukkee dhaabbannee karaa hundumaadhaan bareedee wajjin faarfachuu hirmaannee haala jiru hundumaa keessatti tokkummaan keenya baay'ee guddaa ture. Ana baay'een boqodde baay'een gammade sababni isaa tokkummaan humna sababii ta'eef faarfannaa qajoo irratti argamuun baay'ee na gammachiiseera. Mee kanuma wal qabsiisuudhaan faarfannaan afaan Oromoo muuziqaan afaan Oromoo amma yeroo kana akka faarfataa tokkotti haala akkamiirra jira guddina akkamiirra jirame? Baay'ee natti tola gaaffii kana na gaafachuu keetti sababni isaa dhugaa isaa dubbachuuf muuziqeessota baay'ee babbareedoo taalentii gurguddaa qaban akka biyyaatti kan eegu waaqayyo nuuf laateera. Kun hundumtuu waldaa kiristaanaa keessa jiru baay'ee namatti tola faarfannaan afaan Oromoo baay'ee hojjetamaa jira faarfattoota baay'eetu jira kan taalentii gurguddaa qaban kan ayyaana guddaa qaban kan bakka maalan siin jedha baay'ee namoota ciccimoo jira baay'ee natti tolaa jira haalli faarfannaa afaan Oromoos baay'ee madeemaa jira akka namni jedhu miti namoonni keenya yeroo baay'ee amma faarfannaa maaliif jira sirba fakkaataa sana fakkaataa kana fakkaata namoonni jedhan jiru ilaalchi keenya baay'ee xinnoon akka yaadutti faarfannaan baay'ee hojjetamaa jira si'a kana gaafa yaaddu miidiyaa gurguddaa jira amma miidiyaan akka Mo'aafaa soo miidiyaan keessan jira namooti yuutubeeroonni baay'ee jira kan faarfannaa produce godhanii soo kun kanaan duran ture bara ammaa immoo miidiyaadhaan faarfattoota baay'eetu jira faarfattoota baay'ee argamaa jiru faarfattoota baay'eetu ka'ee jira kan keessa jiran jiru kan ala jiran jiru kan harkaa fuudhee immoo namoota bukkeen ga'u FB'dhaan PG'dhaan karaa kamiin iyyuu waan baay'eetu jira baay'ee natti tolaa jira afaan Oromoon faarfannaan afaan Oromoo keessumaa amma konsertii akka naqamnee kana irratti kun akkuma argaa jirtudha faarfattoota baay'eetu irratti affeerame ol bukkee dhaabachuun keenya bareennee dhufuun keenya dhufnee jabaadhu si bukkee jirra jechuun
amazing baay'ee waan jijjiirama guddaa irra jira jijjiirama guddaa irra jira. Mee kanuma wal qabsiisuudhaan faarfataa qajeelaafis faarfattoota duriifis warra ammaafis ergaa kee jaalala kee akkatti dhaamsa dhaamtan barbaada. Ani gaa faarfattoota durii faarfattoota ammaa waan hin jedhullee baay'een qabu garuu faarfattoota walumaa gala warra xinnummaati kaasee dhaggeeffachaa guddadhe warra ammaa warra ganaa dhufan illee nan jaalladha baay'een jaalladha muuziqeessota keenya kun akkasuma pirogiraamii akkasii qopheessitanii dhimma faarfannaa irratti hojjechuun baay'ee waan guddaadha sababni isaa dhimma faarfannaa irratti baay'ee hojjetamaa miti faarfannaa faarfatamu bukkee dhaabbatanii jabaadhus bukkee jirra jechuun badaan beekamu kanaaf isinumtillee akkas pirogiraamii akkasii qopheessitanii kana jechuun keessan faarfattoota keenya baay'een jaalladha isinii baay'een jaalladha thank you everyone. Kanumaan wal qabsiisuudhaan har'a sagantaa yookiin konsertii haqa hin haqamne irratti wal agarreera. Mee konsertiin kun akkam ture gammachuu akkamitti dhagahame haala kamii keessa jirta? Baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Lafa kanarratti kan ta'e sagalee waaqayyoo dubbatamee ergaan dhufee wanti hundumti isaa waan nama gammachiisudha. Mata dureen isaa iyyuu haqa hin haqamne waan ta'eef haqa immoo qaba eenyuyyuu qaba haqi immoo waan hin haqamnedha haqi immoo kiristoosidha. Kanaafiyyuu baay'ee gammadeera. Kanaaf gammadeettaa jechuudha. Kanumaan wal qabsiisuudhaan mee akka faarfataa tokkotti haalli faarfannaan afaan Oromoo yeroo kana irra jiru adeemsi isaa guddinni isaa maal sitti fakkaatame akka yaada keetti? Akka yaada kootti baay'ee fooyya'insa guddaatu jira. Lafitti gadi bu'ee utuu kana ta'e jettee yaaddu jira. Haalli dabaliinsa immoo hangafoota keenya irraa dhufee daddarbaa dhufee baay'ee kan nama gammachiisudha. Wanti sirriitu immoo akkuma jiraatutti jiraate jechuudha. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Haala gaariirra jira. Haala gaariirra jira. Okey kanuma wal qabsiisuudhaan obboleessa keenya faarfataa qajeelaaf ergaa akkamii qabdaa yaada akkamii qabdaa jaalala akkamii qabdaa? Obboleessa koo qajeelaadhaa fi jaalala guddaan qaba. Akka obboleessaatti akka michuutti wajjin jiraannaa haalota baay'ee keessa wajjin dabarreerra. Baay'ee qajeelaa jechuun qajeelaan mucaa gaarii mucaa qajeelaa yaada qajeelaallee namaaf qabudha. Baay'ee nama obboleessan jaalladhuudha. Kanaaf baay'ee jaalladha. Baay'ee jaalladha. Baay'ee jaalladheera. Okey kanumaan wal qabsiisuudhaan amma yaada kee tokko akkatti naalatti barbaada. Faarfattoota afaan Oromoo warra duriis warra ammas walumatti qabaalan hunda isaaniidhaan maal jettame ergaan kee yaadi kee jaalalli kee maal? Faarfattoota kamiiniyyuu waa'ee isaanii gadi fageenyaan beekuu fi baay'een isaan kabaja baay'een isaan jaalladha hangafoota koo warra gita kooti warra na dudduuballee ka'anii waaqoo isaan eebbisuu baay'een isin jaalladhan jedhaan. Surmee koo baay'ee si jaallannaa baay'ee galatoomi kabaja. Qaajoo baga gammaddee baga waaqayyo kanaan si ga'ee baay'ee nutti toleera baga gammadde. Isinis saamishaa baga gammaddanii waaqayyo sana gargaareef immoo galateeffamuu na ta'u. Akkati baay'ee gammadee jirtu fuula kee irraan beekama. Baay'een gammadee hafuurri waaqayyoonni guddaan tureera. Fuula namaa morgiteetta namni gammadaa ture hafuurri waaqayyoo immoo nama gaddee gammachiisa baay'ee gammanneera walumaa galatti. Isatti eeddee ol akka inni ta'ettidha amman kana nama na jiru wanti gaarii tokko akka inni ta'ettidha anis ilaalaan oole baay'ee namatti tole ture. Mee har'a waa'ee eebba konsertii kee haqa hin haqamne kana ilaalchisee maaltu sitti dhagahame yaada kee waan jettu mee? Haqa hin haqamne gaafa jennu haqi hin haqamne Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos immoo gammachuu sii kenna. Hamman eegeen oli waaqayyo na gammachiiseera. Kanaaf fuula korraa yoo mul'ata waaqayyo baay'ee nu gargaareera ulfinni kan isaati jechuun barbaada. Baay'ee gammadeettaa jechuudha. Mee kanumaan wal qabsiisuudhaan amma ergaa har'a akkati gaaffii tokko naa deebistuun barbaada kanumaan wal qabsiisee faarfannaan afaan Oromoo amma yeroo kana haala kamiirra jira guddina kamiirra jira mee akka yaada keetti maaltu si dhagahama? Faarfannaan afaan Oromoo amma guddinni irra jiru baay'ee waan nama gammachiisudha. Maaliif durri yeroo faarfannaa baastu konsertii gootee akkasiin eebbisiiftu callistee magadhiifta. Amma garuu guddatee konsertiin akkasii qophaa'ee faarfattoonni namni kun dhufanii amantoonni hammi kun dhufanii waaqayyo waaqeffamee eebbifamuunsa baay'ee guddateera jedheen dubbachuu nan danda'a. Kanaaf dagaagaa'eera jetta. Baay'ee dagaagaa'eera. Mee kanumaan wal qabsiisuudhaan faarfattoota afaan Oromoo warra duriis warra ammaas ta'uu danda'u hundumaan isaaniidhaan maal jechuu barbaadda yaada akkamii qabda jaalala akkamii qabdaaf isaaniif? Warra nu dura turaniif warra ganaa nu booddee ka'aniifis ergaa an qabu waaqayyo ganaa kana caalaa nu guddisee hundumti keenya dhufnee isteejii kana caalu irratti konsertii faarfannaa gochuu dandeenya eebba isaa jedheen amanaa jabaadhaa jechuun barbaada. Ergaa addaa maal qabdame? Ergaa addaan qabu nuyi haqa na qabne qabna. Ameen. Baay'ee galatoomii kabajamii ulfaadhu. Naa jiraadha isaa.
sifi yoo kakkaati galanni si faarsa ganzaba keetii. Sade wa kakaso, jade wa ni moti tasa parse na paras, mani ni moti chana bigi danganas, bolo tanti na walesi, di na pakanase.